Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru ammaachaa dhufu maddeen dirree lolaa himanii jiru. WBO'n zoonii giddugaleessaa godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Adaa Bargaatti WBO'n zoonii bahaa godina Harargee bahaa fi Harargee Lixaatti lola gaggeesseen waraana mootummaa irraan hubaatii guddaa gahee akka jiru himee jira. WBO'n zoonii giddugaleessaa Cibraan Jagamaa Badhaanee guyyoota lamaan kana godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo gandoota hedduu keessatti lola eegalee waraana mootummaa irraan hubaatii cimaa geessisee akka jiru beeksisee jira. Lola kana WBO'n loltoota mootummaa hedduu ajjeesuudhaan meeshaalee waraana danuu irraa boojuus ifoomsee jira. Odeessa birootiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaan tana lola gurguddaa kallattii sadiin Shaggar Lixaa keessatti eegaleen tarkaanfiilee jajjaboo fudhataa jiraachuu odeeffannoowwan bahaa jiran ni mul'isu. WBO'n haleellaawwan jajjaboo aanaa Adaa Bargaa naannoo magaalaa Oliinkoomii fi akkasuma immoo Karkarreessaa fi Odaa Gandaatti loltoota mootummaa irratti fudhateen hubaatii guddoo geessisu beeksisee jira. Meeshaalee waraana gurguddaa danuus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kanaan gonfatee jiraachuus ibsee jira. WBO'n zoonii bahaa godina Harargee bahaa aanaa Gooroo guutuu araddaalee hedduu keessattis lola waraana mootummaa wajjin adeemsiseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuudhaa fi hedduu madeessu WBO'n beeksisee jira. WBO'n zoonii bahaa godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo aradda adda addaa keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa ajjeesuudhaa fi danuu isaanii madeessee akka jirus himee jira. Godina Harargee bahaa aanaa Xulloo araddaa tokkummaa keessattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleellaa gurguddoo gubbatti raawwateen hedduu isaanii barbadeessee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n himee jira. Akkasuma godina Harargee Lixaa aanaa Dobbaa bakkoota garagaraattis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeesseen hubaatii cimtuu irra geessisee jiraachuus beeksisee jira. Mootummaan addatti dhimma kana ilaalchisee ammoo waan jedhe qabaachuu baatus waraana bilisummaa Oromoodhaa magaalota gurguddoo irraa qolachaa jiraachuus kan beeksise. Lola qindaa WBO irratti banuudhaaf mootummaan sochiitti akka jiru ammoo qondaala bilisiginnaa ol aanaa kan ta'an Awwaluu Abdiitis dubbatanii jiru. Lolli guddaa WBO'n gaggeessaa jiru bahaan lixaan akkasuma kaabaa fi kibbaan ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadittis ibidda gurguddaa qabsiisee jira. Ibidda kana mootummaan Abiyyi Ahmad jiddoo taa'e qanqamachuuf qophii yoo ta'e lola kana itti hafuuf kan jedhe ammoo waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo fi Oromiyaadhaaf nagaan kan dhufuun mariidhaanii san ta'uu baannaan ammoo mootummaa Abiyyi Ahmaditti ibidda qabsiisuurraa if duubattis hin deebinu. Humnoota isaanii barbadeessine Oromiyaa keessaa baafne ummata Oromootii fi Oromiyaas ammoo haara galfachiisuurraas if duuba hin deebinu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n mootummaa Abiyyi Ahmad akeekkachiisuurratti argama. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad danuun lixa Oromiyaa fi akkasuma kibbaa fi gama kaaniin Oromiyaa bakkoota garagaraattis bobbaafamanii akka jiran kan himamaa jiru. Lola guddaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin guyyaa lamaaf walitti dhaabanii gaggeessaa jiraniin humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra kisaaraan guddoon ammanan jaamnis gahee akka jiru iccitiin jajjabduun bahaa jirti. WBO'n bakka maratti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan addoota lolaa marattuu injifannoo gonfachaa jiraachuunsaa kan himamu. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis bakkoota murteessoo irraa buqqisuudhaan bakkoota barbaachisoo qabachaa akka jiruu fi akkasuma hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraas gonfachaa jiraachuu beeksisee jira. Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti wal waraansi jabaan waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaa fi waraana mootummaa gidduutti kaleessaa eegalee hanga har'aan tanaatti gaggeeffamaa kan ture. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n injifannoo guddoo gonfachuus beeksisee jira. Lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeeffamaa ture kana dursaa kan ture ammoo humna qindoomina WBO Birgeedii Murtii Guutootii fi Birgeedii Bakakkaa Oggaatoo. Birgeediin kun lamaan ammoo walumaan ta'uudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 670 ol barbadeessuudhaan
1,500 ol madeessuu beeksisee jira. Lola kanarratti waboon ajajoota 1,100 dabalatee miseensarraa ammoo 180 ol booji'us beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola jabaa Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti guyyaa lamaaf gaggeessaa tureen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasuudhaan konkolaataa hedduudhaa fi hidhannoowwan garagaraa danus irraa boojii akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa guyyaa lamaaf Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti gaggeeffamaa ture kanaan mootummaa Abiyyi Ahmadis akka malee naasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeessaa ture kana malees ammoo kibbaa fi lixa Oromiyaa bakkoota hedduttis gaggeessaa akka ture kan beeksise. Lola guddaa mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota waraana isaa kaabarraa deebise waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jechuudhaan bobbaase kana duruma dhaabbachuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Waboon duula guddaa yeroo ammaan tanaa isarratti baname akkuma gaariitti ofirraa qolachaa jiraachuu kan beeksise. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo tahana kutaalee Oromiyaa bakka maratti humnoonni isaanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasuudhaan injifannoo gurguddoos gonfachaa jiraachuu beeksisanii jiru. Lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeeffamaa ture kana ammoo adda kan godhu waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa lama booddee ajajoota waraana Abiyyi Ahmad 1,100 harkatti galfachuudhaan miseensota hedduus booji'anii hedduu isaanii barbadeessuu fi hedduus madeessu jechuudhaan himamaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa lolli guddaan erga jalqabee ammoo torbee kana keessa bakkoota garagaraattis injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuu kan beeksisan. Buufataalee waraana Abiyyi Ahmad jiddu galeessa dabalatee gama kaaniin ammoo kibbaa fi akkasuma kaaba lixa Shaggar bakkoota hedduutti argamu barbadeessanii akka jiranii fi hidhannoowwan gurguddoos gonfachuudhaan daandiiwwan gurguddoos lixarraa kaasuun gara ammoo Finfinneetti geessus bakka hedduutti qabatanii jiraachuunis himamee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad lola guddaa waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuu jechuudhaan humnoota kaabarraa deebise ammoo otoo haara hin galfachiisin gama lixaatti bobbaasuu jalqabees. Lixarraa ammoo sochiin isaanii danqamaa jiraachuun kan himame. Naannoo ollaa Asoosaa dabalatee bakkoota garagaraatti buusuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboo rukutuudhaaf yaalullee haga ammaan tanaatti milkaa kan jirreetu himamaa jira. Mootummaan Finfinneerraa kallattiidhaan humnoota lola kaabaarraa deebi'an konkolaataa gara 100tti siqaniin ammoo torbaan kana keessa gama lixaatti imalchiisaa kan ture. Sochiin humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad lixatti gochuudhaaf turan danqamaa jiraachuun kan himamaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota kana amma barbadeessuttis ammoo lolarraaf duubas akkan deebine beeksisee jira. Yeroo lolli guddaa waboodhaan magaalaa Daaduutti gaggeeffamaa turetti mootummaan ammoo dirooniidhaan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf haleellaa qilleensarraa raawwatus waraana bilisummaa Oromoo waboo magaalattii irraa duubattis deebisuu hin dandeenye waboon magaalattii dhuunfatee jira. Waboon ittuma cabsuudhaan magaalattii galuun kaambii waraanaa qarqara magaalaa Daaduutti argamtu to'achuun magaalattii dhuunfatee jiraachuunsaa kan barame. Waboon lola Horroo Guduruu Wallaggaa Daaduutti gaggeesse kanaan raayyaa ittisa biyyaa kifli xoorii tokko ammoo guutumattuu barbadeessuun daraa botora godhee jiraachuunis himamee jira. Lolli magaalaa Daaduu Kombolchaa fi Abaabotti gaggeeffame humna qilleensaa kan dabalate hoggaa ta'u magaalaa Kombolchaattis haleellaan diroonii si'a lamaa ol ammoo raawwachuunsaatis gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon loltoota mootummaa bilisiginnaa harka kennatan dhibbootaan lakkaa'aman walitti qabee jiraachuunis kan himame. Lola kanaaf mootummaan guutumattuu niitoorkii iddoo lolli itti gaggeeffamaa jirutti cufuun isaatis gabaafame.